Ayyaana Tsiyoon Maariyaamii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Ayyaanota haadha keenya Dubroo Maariyaamii manni kiristaanaa keenya waggaatti kabaju keessaa ayyaanni Sadaasa 21 ayyaana Tsiyoon Maariyaamii jedhama. Kabajni ayyaana kanaa hundeensaa seenaa hangafa raajotaa Musee Tulluu Siinaa irrattii fi mootittii Itoophiyaa bara Solomoon ilma ishee Minilik isa jalqabaa waliin wal qabata. Saboonni Israa'el garbummaa biyya Gibxi jalaa bahanii deemsa isaanii gara Kanaanitti yoo taasisan gammoojjii Siinaa keessatti Waaqayyo taabota Tsiyoon karaa raajicha Musee isaaniif kenne. Yeroo sanarraa kaasuun hanga bara lubicha Eeliitti saboonni kun ittiin eebbifamaa aarsaa isaanis ittiin dhiyeeffachaa akkasumas raajiiwwan adda addaa gidduu isaaniitti ittiin agarsiifamaa jiraatan. Bara addunyaa 4327 irraa kaasee saboota Israa'el aangoo lubummaatiin tajaajilaa kan ture lubichi Eelii umuriin isaa waggaa 98 yeroo ta'u ijoollee isaa lamaan Afiniinii fi Minaas aangoo lubummaan Waaqayyoon akka tajaajilaniif muude. Aangoo lubummaan dunkaana oriitti seenanii taabota fuuldura dhaabbatanii Waaqayyoon akka tajaajilaniif kan muudaman dargaggoonni kun lamaan fedha Waaqayyoo darbanii cubbuu adda addaa raawwachuu eegalan. Galgalaa kaasee hanga ganamaatti dunkaana keessatti ifaa kan ture seera Musee hambisuun ibsaa teessoo isaa waliin balleessan. Fedha foonii isaaniif dursa kennuun aarsaaf kan dhiyaatu foon beelladootaa seera malee filanii nyaachuu akkasumas shamarran Israa'el kadhannaa taasifachuudhaaf gara dunkaanaa dhufaa turan waliin echa raawwachuu jalqaban. Abbaan isaanii jaarsichi Eelii balleessaa isaanii kan osoo arguu fi dhaga'uu akka nagarreef hin dhageenyetti callisee dhiisaa waan tureef gochaasaa kanatti Waaqayyo baay'ee gadde. Kanumaanis diina isaanii kan turan saboota Filisxeem isaan irratti kaasee waraanaan isaan adabe. Saboota Waaqayyoo kan ta'an Israa'eloonni diina isaanii mo'achuutiin kan beekaman oolmaa waraana isaanii kanaan garuu mo'amanii galan. Mo'amuu keenyaaf sababni taabonni Tsiyoon nu biraa dhibuu isheedha jechuun taabonni gara dirree waraanaatti akka dhuftu taasisan. Luboota kan jedhaman ijoolleen Eelii kun taabota Tsiyoon waliin gara dirreetti yeroo dhufan lubbuun isaanii dabartee taabonni Tsiyoon booji'amuun gara Filisxeemitti fudhatamte. Iyyaasuun gimbii Yaarikoottiin jigsee biyya dhaalmaa isaanii kan ittiin seene taabonni Tsiyoon harka Filisxeemotaa keessa galte. Jaarsichi Eeliis oduu taabonni Tsiyoon booji'amuu yeroo dhaga'u naasuun bakka taa'urraa kufee lubbuun isaa dabarte. Taabota Waaqayyoo kan fudhatan Filisxeemonni mana xaa'otii keessa galchuun xaa'otii isaanii Daagon jala kaa'an. Boorumtaasaa luboonni xaa'otii dhufanii yeroo ilaalan Daagon taabota Tsiyoon duratti adda isaatiin kufee argan. Achii kaasanii akka duraa taasisanii deeman. Boorumtaasaa ammas dhufanii yeroo ilaalan Daagon caccabee burkutaa'ee taabonni Tsiyoon immoo nagumaan bakkuma teessoo ishee irra teessuu argan. Raajii taabota Tsiyoon kanaan kan dinqaman luboonni Daagon kun waaqa isaanii kan ture Daagoniin tuuffachuun achii kaasanii walitti deebisuuf bakka sana hin geenye. Kana booda mallattooleen dha'umsaa tokko tokko mul'achuu jalqaban. Qaama isaanii irratti cittoon xiqqaa hanga guddaatti dha'icha adda addaa rukutaman. Taabonni Tsiyoon raajiiwwan kana raawwachaa biyya Filisxeem ji'a 7 erga teessee booda Filisxeemonni kennaa warqii waliin Israa'elootaaf deebisan. Israa'eloonnis taabonni Tsiyoon deebi'uu ishee yeroo dhaga'an bahanii faarfannaa fi galataan simatanii mana Abinaadaab galchan. Mana Abinaadaab waggoota 20 kan jiraatte yommuu ta'u yeroowwan sana keessa manni Abinaadaab eebbifamaa ture. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7:2. Daawit bara mootummaa isaa taabota Tsiyoon mana Abinaadaabii baasee faarfannaan gara magaalaa isaatti fudhatee aarsaa dhiyeessaa ture.
Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Haala kanaan hanga bara Solomoonitti dunkaana keessa jiraachaa turte bara Solomoon mana qulqullummaa inni ijaare keessa kaawwamte. Si'a 42 ol kitaaba qulqulluutti maqaan ishee kan caqasame Itoophiyaan Waaqayyoon kan jaallatamte biyya kabajamtuu ta'uu ishee raajonni dhugaa ba'aniiru. Raajota kanneen keessaa tokko Amoos yaa ijoollee Israa'el isin anaaf akka ijoollee Itoophiyaa mitii yeroo jedhu Daawit immoo Itoophiyaan harkoota ishee gara Waaqayyootti kaaste jedhaniiru. Raajii Amoos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 Faarsaa Daawit 68 lakkoofsa 31. Taabonni Tsiyoon gara Itoophiyaatti dhufuuf sababni walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Israa'el gidduu jiru ture. Dhaloota gooftaa keenyaan dura naannoo bara 1000 Itoophiyaa irratti mootee kan turte waa'een ishee muraasni kitaaba moototaa isa jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1-10 fi lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 9 lakkoofsa 1-8 irratti kan ibsame mootittii Saabaa turte. Maqaan kabaja mootummaa ishee Maakiddaa yommuu ta'u gooftaan keenya bara barsiisummaa isaa keessaa Aazeb jedhee caqaseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 42. Aazeb jechuun kibba jechuudha. Gooftaan keenya Aazeb jechuun isaa Itoophiyaan bittaa ishee duriitiin Israa'el irraa gara kibbaatti waan argamtuuf. Dhugummaa seenaa kanaa ganuu kanneen barbaadan mootittiin kun kan Itoophiyaa kan taane caqasanis kitaabni seenaa Yihuudotaa kitaabni Yoosef ilma Kooriyoon waa'ee mootittii kanaa yeroo sanatti mootii Itoophiyaa fi Gibxii kan turte jechuun dubbisa. Seenaarraa akkuma beeknu immoo dur Gibxiin gara olii bittaa Itoophiyaa jala akka turte beekamaadha. Kanatti dabalataanis galmeen seenaa Paatriyaarkoota Misir waa'ee mootittii kanaa mootittiin biyya guddoo Absiiniyaa isheenis mootittii Saabaa kan jedhamtu mootiin kibbaa gara ilma Daawit Solomoon dhufte jechuun galmeesseera. Mootittiin kun gara Solomoonitti deemuu isheef sababni namicha Taamriin jedhamu ture. Namichi kun Itoophiyaa irraa gara Israa'el deemee mana qulqullummaa Solomoon ijaarsisee ogummaa fi kabaja mootichaa hunda argee yeroo dhufu kan argee hunda mootittii Saabaatti hime. Isheenis gurraan kan dhageesse kana ijaan arguuf yaaddee kennaa adda addaa qabattee Taamirii fi loltoota ishee waliin gara Israa'eltti eegalte. Magaalaa Daawit geessee akkuma dhageesse kabajaa fi ogummaa mootichaa argitee taabota Tsiyoonii fi mootichaaf kennaa kennitee Minilik isa jalqabaa ulfooftee gara Itoophiyaatti deebite. Mucaa ishee dhalatee erga guddatee booda gara Israa'el gara abbaa isaatti ergite. Innis Israa'elitti seera Musee fi raajotaa afaan Ibraayistii waliin baratee taabota Tsiyoon fudhatee Israa'elotaa fi hangafa lubootaa Azaariyaas waliin gara Itoophiyaatti deebi'e. Luboonni Israa'el maatiiwwan isaanii irraa adda ba'uun osoo isaanitti hin dhaga'amin taabota Tsiyoon waliin qulqulluu Mikaa'eliin geggeeffamanii Itoophiyaa Aksuum galan. Mootittiin Saabaa dhufinsa taabota Tsiyooniin baay'ee gammaddee uummata waliin ba'anii simatan. Magaalaa Aksuumittis har'a Beeta Giyoorgis jedhamee bakka beekamu yeroo sana Debre Maakiddaa kan jedhamutti dunkaana horiitii hojjechiistee achi keessa galchan. Taabotni Tsiyoon haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamitti fokkeeffamti. Kana hubachuuf dursinee haala hojjetama taabota Tsiyoonii fi hiikkaa fuulaa isaa beekuun dirqama. Waaqayyo gosa Yihuudaa keessaa Bisli'eeliin filatee taabota Tsiyoon akka hojjetuuf ogummaa, beekumsaa fi hubannoo isaaf kenne. Innis muka daawna hin nyaanne irraa dheerinni isaa 2, bal'inni isaa 1, irraan oleen isaa 1 walakkaa tolchee warqiitti uwwise. Xiyyoo hamma bal'ina harkaa ga'u hidhii irratti naannessee isas warqiin mare. Luboonni taabota Tsiyoon baachuuf akka isaaniif tolutti taabotichaaf roga arfanuu irratti amartii warqee 4 tolchee isaan keessas kan galan danqaraa 2 tolche. Waaqayyos karaa inni ittiin Musee waliin dubbatu gamaa gamanaan warqii irraa kiruubeel 2 hojjete.
Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 22 hanga 33. Hiikkaansaa taabonni Tsiyoon fakkeenya Dubroo Maariyaamii keessa isheetti kan qabatte Tsilaatiin seeraa immoo fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Taabotittiin muka daana'uun hin nyaatamne irraa ta'uun ishee qulqullummaa Dubroo Maariyaamii keessaa fi bakkeen warqiin uwwifamuun ishee fakkeenya foonii fi lubbuun dubra ta'uu haadha keenyaa kan hubachiisu. Taabonni kun luboota afuriin akka baatamtuuf roga arfanuu irratti amartii warqii 4 danqaraa 2 waliin tolchee warqiin uwwisuunsaa. Sirni kun samii irratti kan mul'atu teessoo Sillaasee kan baatan roga arfaniin kan jiran fuula namaa, fuula sa'a, fuula leencaa fi fuula joobiraa kan qabaniin fakkeeffama. Kunis raajiiwwan dursanii dubbataman raawwatamuu, fayyinni addunyaaf raawwachuu, walumaa galatti misraachoo wangeelaa baatanii waa'ee gooftaa fi Dubroo Maariyaamii kan lallaban fakkeenya wangeelaawota arfaniiti. Gama lamaan kan kaawwaman kiruubeel immoo fakkeenya ergamaa eegaa qulqulluu Mikaa'elii fi himaa misraachoo qulqulluu Gabri'eeliiti. Kitaaba qulqulluu keessatti Tsiyoon kan jettu wantoota 4 kan bakka buutu yommuu ta'u, isaanis magaalaa Daawit, jiraattota Yerusaalem, samii torbaffaa yookiin teessoo Sillaasee fi deessuu Waaqaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii. Kakuu moofaa keessa taa'anii fuullee raajiitiin Dubroo Maariyaamii gooftaa keenya waliin kan argan raajonni kakuu moofaa akkas jedhan. Namni hunduu haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa, ishee keessaas namni dhalateera. Fayyisaan Tsiyoon keessaa ni bahaa, Yaaqoob irraas cubbuu isaanii hambisa. Tulluu Tsiyoon irratti mana qulqullummaa isaa akka Aariyaamii hojjetee bara baraaf lafa keessatti hundeessa. Ilmaan warreen si cunqursan gugguufanii gara kee ni dhufu, kanneen si tuuffatan hunduu gara kophee miila keettis ni sagadu, magaalaa Waaqayyoo kan qulqulluu Israa'el kan taate Tsiyoon siin jedhu. Waaqayyo Tsiyoonin filateeraa, bultoosaa akka taatuuf jaallateeraa, akkasis jedhe, isheen kun bultoo koo kan bara baraatii, ishee keessas nan bula. Kan biraan immoo qulqullichi Phaawulos ergaa isaa kiristaanota Roomaaf barreesse boqonnaa 9 lakkoofsa 33 irratti dhuguma waa'ee gooftaa keenyaaf dubbatamuu isaa kan hiike raajichi Isaayyaas raajii isaa irratti kunoo ani dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisus Tsiyoon keessa nan kaa'a. Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16 akkasumas boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti kan dubbatedha. Dubbii qulqulloota kanaaraa salphaatti Tsiyoon kan jedhamte haadha keenya Dubroo Maariyaamii ta'uu ni hubanna. Dabalataan qulqulluun kun kakuu haaraa keessatti kan hiike dursanii Daawitiif Isaayyaas fayyisaan Tsiyoon keessaa ni ba'a, Yaaqoob irraas cubbuu isaanii hambisa. Faalsaa 13 lakkoofsa 10 raajii Isaayyaas boqonnaa 59 lakkoofsa 20 irra kan jedhanidha. Kakuu moofaatti aarsaa taabota Tsiyoon irratti dhiyaatuun fayyinni foonii argama akkuma ture, kakuu haaraatti immoo Tsiyoon isheenis Dubroo Maariyaam irraa kan argame gooftaa keenyaan fayyinni bara bara argame. Raajiin kunis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dubbatamuusaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara kiristaanota Roomaaf barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti hiikeera. Bu'uuruma kanaan manni kiristaanaa keenya raajiiwwan kakuu moofaatti taabota Tsiyooniin raawwataman haadha keenya Dubroo Maariyaamii fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif kennuun hiiktee ijoollee ishee barsiisti. Sadaasni 21 raajiiwwan taabota Tsiyooniin raawwataman kan itti yaadannu. Manni kiristaanaa raajiiwwan taabota Tsiyooniin raawwataman ilmi Waaqayyoo Dubroo Maariyaamii irraa dhalatee fayyina inni raawwate waliin walitti qabuun ga'ee haadha keenya Dubroo Maariyaamii dubbii fayyinaa keessatti qabdu barsiifti. Luboonni taabota Tsiyoon baatan miilonni isaanii galaana Yordaanos yeroo tuqan galaanichi bakka lamatti qoodamee akkuma isaan ceesisee haadha keenya Dubroo Maariyaam irraa kan dhalate gooftaan keenya galaana Yordaanos keessatti yeroo cuubamu bittaa garbummaarraa gara mucummaa Waaqayyootti ceene.
Walumaa galatti manni kiristaanaa keenya guyyaa kanatti raajiiwwan taabota Tsiyoon raawwataman, taabonni Tsiyoon gara Itoophiyaatti dhufuushee, mootonni Aksum Abraa Waabtsiyaa mana kiristaanaa ijaaruun yeroo jalqabaaf guyyaa qiddaasee, akkasumas barri mootittii yoo darbee luboonni taabota Tsiyoon bakka teessoo isheetti deebisuu isaanii kan itti yaadannudha. Waaqayyoo eebbaa fi kadhannaa haadha keenya Dubroo Maariyaamii hunduma keenya irraa bulchuu. Ameen. Galanni Waaqayyoof.